gosti kamuu jabaalleen qaba, jazbaalleen qaba. Biyyi kamuu jallataan qaba, qajeelaan qaba. Fakkeenyaaf Dr. Jeelaan Khadiir arsitu nu kenne. Arsii keessa argan. Dr. Jeelaan garuu ka Oromoo, Itoophiyaa, Afrikaa, Musliima Itoophiyaa, addunyaa guutuuti. Fakkeenya ulamaa Baalee keessa ulamaa Sheikh Ahmad Buluugaa jira. Sheikh Abdusalaam Xaahir, Sheikh Abdusalaam Khadiir, Sheikh Adam Tafsiiraa, ulamaa asiira nu kenne Rabbiin Baaleen keessa. Fakkeenya nama hedduu nu kennas keessa osoo jimma qofti kobaccite Abdusalaamiin guutuu lakkaa'atu jirta. Maaliif Baalee qofatti galfatta duuba? Walitti qabeenya waliiti kun abadan qabeenya waliiti, waan adda hiranii jiraatanii miti. Hin danda'amu. Harki kuni 5. Hundi isaa tokko kophaatti maqaa qaba. Maqaan isaa kophaa ta'uun inni kophaa jechuu miti. Hidda tokko dhuga waan ta'eef as keessaa hidda tokko asii ol yaa'aaf dhiini. Harka 5 kana keessa. Gosti Jimma, Booranaa, Wallaggaa, Baalee, Arsii ka jedhamu kuni maqaa lafeetii moo maqaa lafaati? Maqaa lafeetii miti. Maqaa lafaati. Lafeen takkitti. Maatii tokko keessa namni ijoollee isaatti maqaa tokko hin baasu. Abdurrahiimiin jedhuun ijoollee 12 namni. Kaan Abdurrahiimii jedheen, kaan Tolosaa jedheen, kaan Ebaloo jedhee maqaa adda addaa moggaasuu danda'a. Afaan Oromootii fi afaan Arabiitiin baasuu danda'a. Ijoolleen kun maqaa adda addaa qaban jechuun ijoolleen kun adda adda jechuu miti. Adda adda jechuu miti. Ijoolleen kun tokkocha dhiiga tokko dhugan, bakka tokkoo maddan, bakka tokkoo burqan jechuudha. Kanaaf namni dhimma gosa tokko qabatee gosti tokko warqi irraa uumamee gosti tokko ka dhoqqi irraa uumamee hin jiru. Hunda isaatu Rabbitu khalaqe. Gosa Rasuulaa keessaa ka warri jahannam seenu jira. Tabbat yadaa Abii Lahabin wa tabb. Ibidda jahannam seeni Abii Lahab. Bilaal ibnu Rabaax asii ka'ee habasharraa hiddi isaa habashaa ta'ullee asii ka'ee achii nuura Nabi Muhammad atqaakum irra filamaan keessa Rabbiin biratti miizaana maaliiti? Miizaana sodaa Rabbiiti. Miizaana tokko hin qabu Islaamummaa keessatti. Gosa tokko achi qabdee tokko as qabu gonkuma hin danda'amu. Gosti kamuu jabaalleen qaba, jazbaalleen qaba. Biyyi kamuu jallataan qaba, qajeelaan qaba. Biyyi kamuu gabralleen qaba, mootiilleen qaba. Gosa tokko qofa walitti qabdee akaahuu guyyaa qiyaamaa gosa guutuu akka ofirraa baaftu rabbii kee gaafadhu. Gosa tokko guutuu walitti qabdee arrabsitee guyyaa qiyaamaa akka ofirraa baaftu rabbii kee gaafadhu guyyaa qiyaamaa. Aalimni isii, sheeyni isii, beekaan isii hundi dhufee qiyaamaa si kassasa. Har'a si dhagahuu haa baatanillee. Har'a gurraan si bira jiraatanii si kassasanii mana murtii si dhaabuu haa dhabanillee qiyaamaan hin dabarre fuuldura kana jira. Gosaa wal xiqqeessuu, gosaa wal nyaatu. Waan bara hunda aduwwiidhaaf nu affeeree bara hundaan aduwwiin akka qe'ee abbaan irraa du'etti haxirii caccabdee amaa fi jaldeessi fi hantuunni bitaa mirgaan nu seenee aduwwiin bakka hundaan daaraa nu godheen gandummaadhaan wal fillee. Gandummaan har'a bar masjida keessa seentee bara obboleessu. Masjida keessa gandummaa fi dhukkubni gosummaa. Har'a imaamni gosa ebalu yoo ta'e malee imaama ta'uu hin danda'u har'a. Sadarkaa kana hin geenye hin beeytanii masjida keessan laalaa. Eenyutu koree masjidaa ta'aa jira? Eenyutu masjida keessatti imaama ta'aa jira? Haga sadarkaa bakka jajjabaa nuti hin qabnenne lakkaa'annu keessatti gosummaadhaan wal harkisu jira har'a. Hin kuffisa Rabbi, hin dhayammoo. Wallaahi faanaan fuudhu. Ibsaan jedheefi miti. Faanaan fuudhu, achi hin siqu, taarikni hin hojjetamu, umritti imimmaan nurraan haqamu, afaan keenya afaan komii, afaan haasawaa, afaan wacaa qofa, iji keenya iji mimmaanii, dirri keenya dirra gabrummaa baadhatu taane itti fufna. Gaafa gosummaa fi gandummaa wal cirre. Kanaaf qabxii kana qabxii yeroo hunda itti mataa wal nyaannu wal xiqqeessinu. Beekaa itti maqaa nyaannu, hayyuu keenya ittiin dhooynu, itti wal awwaallu, itti wal affannu ta'ee itti fufuu hin qabu. Rabbiin
nama namooman waliin jiraatu, nama gatii imaanaatiin, gatii ilmiitiin, gatii seenaa bareedduu hojjetuudhaan taarika hojjetee kallacha seenaa gubbaa taa'u. Taasisuu nama tunarratti bilbilaa jira. Ulfaadha galatoomaa bal'inaan deebinee waa'ee qabxii kana keessa gasseennee ka wajjin haasofnu ta'a. Jechoota dogongoree fi waan balleessee dhiifame isin gaafadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.